Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa fi araarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kooti. Galata Waaqayyoo. Akkasuma hordoftoonni chaanaalii Laliituu nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kooti. Galata Waaqayyoo jiran isiniin jenna. Argammoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti mata duree ajajamuu jedhuun isin bira dhufeen jira. Waaqayyo hunduma keenya wajjin ta'e iccitii dubbii isaa hundumaa ifa nuu godhe, akka nu gorsu nu barsiisu. Fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Maatii Waaqayyoo eebbifama. Mata dureen koo irraa mata duree lamadha. Tokko ajajamuu kan jedhudha. Asumaanii mata duree jiru hundumaan wajjiniin caqasnee darbina. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Mata duree ajajamuu jedhu jalatti ajajamuu. Ajajamuun fedhii yookaan heeyyama kee fedhii namaa biraa fi bitamaa taasisuudha. Abbootiin gaarummaa barbaachisaa fi bu'uura ta'e kana bartoota isaanii jalqabaa barsiisuu fi gidiraawwan gurguddaa hedduu fudhataniiru. Maalis ta'u hundi keenyayyuu qulqulluu Yohaannis Koloboosiin Atsiriin gabaabbichaa ni beekna. Abbaan isaa barsiisaa turanii. Muka gogaa fidanii akka inni dhaabuu fi guyyaa guyyaanii akka bishaan obaasu ajajanii turani. Abbaan biraa immoo barataa isaanii jalqabaa balbala kawaalaa irra akka dhaabbatuu fi namoota gara kawaalaa galan hunda duratti sagada. Ani nama dhukkuba fooniin qabamedha. Naaf kadhadhaa akka jedhu ajajanii kuni anaa fi isinii fi qoosaa nutti fakkaachuu danda'a. Ta'us garuu abbootiin kun karaa akkamiitiin ajajamummaa akka shaakalan kan nutti agarsiisudha. Kanaaf maaloo isaan hordofanii irratti murtee kenni duratti gatii isaan argatanii fi firii isaan naqatanis ilaali. Muka gogaa bishaan obaasuu waggoota hedduu fudhateen booda mukichi lalisee firii naqate. Barsiisaan sunis firicha gara monoksoota kanaatti geessee kottaa firii ajajamu nyaadhaa jedheeni. Ajajama isa dhugaa yoo ta'uu barbaade wanti ajajamte sun kan siif mijatu ta'uu hin qabu. Wanti ati ajajamte hanguma wanta fudhatamaa hin qabne ta'een ajajamuu keen gatii olaanaa argatta. Waaqayyo tokkicha ilma isaa Yisaaqiin akka isaaf aarsaa taasisuu fi Abrahaamiin yeroo gaafatetti Abrahaam waan ajajamee fi barbaachisummaa ajajichaa gaafachuu fi yeroo tokkoof iyyuu dhaabbatee hin yaadne. Kan jedhame qofa raawwatee eeyyeen Waaqayyos ilma isaa akka aarsaa ta'u hin taasifne. Waaqayyo Abrahaamiif ajaja sirrii hin taane fakkaatu kana ajajame. Ajajamummaa isaa qoruuf ture. Kanaafuu ajajamummaan isaa kanaan eebbaan guutameera. Asitti aansuudhaan immoo mata duree obsaa fi garraamii ta'ii jedhu wajjiniin ilaalla. Namoota warreen lafa kana irra turan hunda caalaa gara laafessa kan ture Musee fakkaadhu. Museen garuu namoota biyya lafaa irra jiran hundumaa caalaa nama gara laafessa ture. Seera lakkoofsaa boqonnaa 12:3 yeroo hunda dhiifama kan godhu tahuu yaali. Duuka bu'ichi namni hamaa yoo isin irratti hojjete deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuuldura nama hundumaa duratti fudhatamaa tahe yaadatti qabadhaa. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaa fi karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa. Michoota koo ija baasuu dheekkamsa Waaqayyootti dhiisaa. Roomee boqonnaa 12:17-19 jedhee dubbata. Akkasumas dheekkamsa miira yeroo fi aarii akka ofirraa dhoksinuu fi waan gaariidhaan isa hamaa moohi malee hamaan si hin moohin.
Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 21 jechuun itti fufa. Dhugumatti namoonni obsa danda'anii kan carroomanii yeroo ta'an, karaa kan hin dandeenye garuu dadhaboota kanaaf egaa. Duuka bu'ichi nuyi warri dubbii amantiitti jajjaboo taane dadhabbii warra dadhabootaa baachuutu nuuf ta'a malee ofii keenya gammachiisuudhaafi dhama'uu miti. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kan jedheef kanaafidha. Inni itti immoo Kiristoosin fakkaachuu mata duree jedhudha. Adeemsi gara Kiristoositti guddachuu fi taasifnu adeemsa ogummaa fakkii kaasuudha. Fakkii kaasuun ogummaa baay'ee dadhabsiisaa fi obsa nama gaafatu akka ta'e hundi keenya kan beeknudha. Ati suuraa kaasuu fi tarii bilbila qofa si barbaachisuu danda'a ta'a. Garuu fakkii kaasuu fi kana qofa si barbaachisuu dhiisuu danda'a. Yoo xiqqaatte ogummaa fakkii kaasuu barachuu qabda. Ogummaa kana sirnaanii fi seeraan barachuuf immoo nama si barsiisu qabaachuu qabda. Kana qofas osoo hin taane fakkii kaasuun ogummaa obsa guddaa si gaafatudha. Bakka yaadde gahuufis abdiin imaluutu sirra jira. Fakkii nuti kaasnu guyyaa tokko gonka hin tahu. Akkas akka tahuufis hin eegamu. Yaalii yeroo dheeraa gaafata. Tokko jettee eegaltee gorsa barsiisaa keenii of qajeelchaa boca garaa garaa akkamiin akka kaastu sirriitti erga baratteen bu'aa bayii fi obsa yeroo hedduun booda waan kaasuuf yaaddee fi kaasuu qabdu kaasta. Gammachuus argatta. Ati fakkii Waaqayyoo waan taateef of kaasi. Eeyyeen nuti fakkeenya Waaqayyooti. Fakkiin gonka miti garuu fakkaachuu qaba. Fakkiin gonka miti garuu fakkaachuu qaba. Kanaaf kiristaanni Kiristoosin fakkaachuu fi of guddisuu qaba. Jireenya keenya keessatti hafuurummaan yoo guddannu caalumatti Kiristoosin fakkaachaa dhufna. Obbolaawwan koo nuti fakkii Waaqayyoo waan taaneef guyyaa tokko gonka nan taha jennee yaaduu hin qabnu. Ta'uus hin dandeenyu. Hunda dursuun akkuma ogeessi fakkeenya kaasuu ogummaa fakkii kaasuu barachuu fi barsiisaa ogummichaa bira deemu. Atis ka'ii abbaa gaabbii kee bira deemi. Akkamitti gara Kiristoosii fakkaachuutti guddachuu qabdu baradhu. Kana qofa miti akkuma inni meeshaalee fakkii kaasuu fi isa barbaachisan qabatee atillee meeshaalee fi halluuwwan hafuurawwan akka guddattuu fi si gargaaran kanneen akka soomaa, sagadaa, kadhannaa fi kan kana fakkaatan harkatti qabadhu. Fakkii hanga taatee jirtutti battala gonka tahuu akka hin dandeenye hubadhu. Qorumsi hedduun waan jiruuf abdii fi obsaan jiraachuu akka qabdu of amansiisi. Turtii yeroo dheeraa fi fiigicha dadhabsiisaan booda gonka kan fakkaachuu qabdu sana Kiristoosin fakkaatta. Kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddanna. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 15. Ameen. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaaf ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Bifa dubbisaatiin kan inni isiniif dubbise wajjiniin dhageenye ofiif dubbise ofiis irraa baradhe wantoota mata duree 3 kanarraa jecha hubannaa guddaa namaaf kennuu fi dubbii ijoo akka wajjiniin baranne abdii guddaan qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iccitii dubbii isaa hundumaa ifa godhe akka nu barsiisu akka nu gorsu kan dhageenye hundumaan akka jiraannu Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Na kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise Waaqa tokko kan ta'an Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaaf, Waaqa Hafuura Qulqulluuf galanna ta'u har'as yeroo hundumaa bara baraan. Ameen. Eebbifama.